kadhatiin nama tokkollee. Angara kootiin warabbal kaabaa samiiraan akka waan naa kenniteet ilaan. Ilmoon nama akkana maal jettee beektu asaasi. Kan kana darbeef rabbi si fadhiisu. Kaasichi immoo akkan taane ta'ini jabaadhu jette ilmoon nama akkana la. Dhugaan riyaalitiin jiru kanuma la. Mana jeemne moo jedhan. Ina jeemne moo nama rabsite moo amantii rabsite moo of miite sinin jireenya das. Samiira rabbi oti yaqabu wallahi naazim. Dubartitu waa hedduu. Wallahi anatu si gargaara waan si barbaachisu hunda nagaafadhu. Ammaaf kuma dhibba si galcha. Warabbal kaaba. Jiraadhu rabbi umrii keessa yaadeessu wallahi naazim. Akkasi dubartitu rakkoo dubartii beekadha kun kanaaf jenna la. Nambara tokko tokko namni biraa. Okay, amma meeqarra jirra beeyta kuma dhibba tokkoo fi kuma shan arganne akkasumatti. Ayyee warras gubbaa gadi naannoo warras gubbaa gadi. Keessattuu warri dubartii taatanii dubartii murteessitan boru isinirrallee wanta ga'u hin beektan namni ni dogongoraa waan darbeef cubbuutiin daladdeef rabbi kasii gaafatu eegatoo hibattee rabbi deebi'e jettee salaata ofii salaataa soomana ofii soomanaa nama siree irra jirutti wanna jechuun gaarii miti. Speeshaalii nuti dubartoonni wal gargaaruu wal bira dhaabbachuu qabna akka nama tokkootti jechuudha. Kanuma siin jedha atillee namoonni gurguddaan kunniin si gargaarsisanii ati cadhisiiti bakka wanna jedha akka dhufsi dhukkubaarullee namoo argaara bakka si waliin jira gara kiyyaan aga dhumaa aga yaallattuttis. Wallahi mataa kee rabbola qabu. Thank you. Ittafu bu'iidhu. Ani qalama malee Moza si dubbisna moo nama biraa galchina yoo waa qarqaaru naa dubbisna rakkoon qabu anillee bu'aa jechuun akkana eegi takkitti wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh waa in arjoomtaa bisi barreessina galchitanii bara jala ture ammoo nagalchitanii nama galchitanii galatooma alfaadhaadha anillee haa ayyee itti fuuf sagaleen koo jira injira itti fuuf anillee gara kootiin Ani gara kootiin kuma shantama hin ergaa fi sababaan wanta kayyaadan inshallah siif jirra namni hundi keessanuu waan qabdanii gargaara malee tokkotti waan dura dabre takka kaitti gaafatu akka mucayyoon jettee siidha waa hunditti naaseenaadha waan namni qarqaaru barbaadu hundi keessan akka hundi teessan irraa qarqaaranii kan dhuftanii caljaa qarqaara nama kana jalallee nama ol galchaadha warra qarqaaru akkasi qarqaaran isiniin jedha. Calqitti galatoomi rabbi si haa kennu yoom galchitaaf akkaawuntii fudhadhu akkasii galatooma alfaadha akkaawuntii qabatte yaani amma sabuudaa yeroo baranii galchaa fi akkaawuntii tanaami rabbiin si haa kennu bakka baafte rabbiin si haa buusu shukran zaafiyaa sagaleen kiyyanii injira si dhageenya sagaleen kiyyanii jira injira networking asiinsa ishi kasabaa Nagama. ndageenya zaafiyaa itti fuudhu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Anillee takka ishee sarkee sin beeku maree viidiyoon ishee natti dhufaa malee fuulullee amma kanan godhe. Wallahi baay'ee garaa na nyaata garuu amma kanan galcheedhe haasa'u sin barbaadu ani. Yaani akkaawuntiin ishee isa kana saasirraa taanaan nan galchaaf akka dubartii tokkotti jechuudha rabbi si haa fayyisu lubbuu ishee. Hundi keenyaa yoo biyyaan baa jirra. Waan tokko akkasitti nagaamne inshallah hin darbaamti hin darbine hin jiru. Hundi keenyaa waan hedduu dabarsine okay. Abshirin siin jedha wallahi laazimaan amma barbaadan amma galchaashee. Amma kaneen dubbachuun barbaadu. Galchi akkaawuntiin hin jira galcha sirraa fuudhu. Galchi goota nusi galchaashi. Isa Jamaal jedhu kana. Joo ka gubbaa kana Jamila. Jamila. Rabbi si haa fayyisu lubbuutiyya. Nama biraa galfannaa galatoomi zaafiyyee. Takkitti atillee galata. Sabaan bootuu koo dhiifamaa wajjin ati mi'uutii qabadhuuti taa'e. Noo bolaan kee jirra amma dandeenye. Okay, warri qarqaaruu barbaadanii ka gastii keessa jirtanii nambara tokko adda gastii keessa ka jirtan. Okay, mu'ee ooroo kiingi. Kuma diidama galchanillee. Ila yoon qarqaarra ummatan taphatinaa please. Ummatan jettan qarqaaraanii. Mu'aaz dubbadhu. Iluu galatooma dursee galatooma jechaan birri guddaa fi maalii gargaaraallee osoo hin taane namoonni baay'een
Beektaa meetti tana walillee qabaadheetii maaliin jedhu dura meettiin tun akka nama tokkootti ishiinuu nama bira dhaabataa turte. Namoonni baay'een akkuma mawween jedhe nama gargaaruu miti beektaa nama yookaan akkuma isin jette ajandaa godhachuuf yeroo baay'ee itti dhufu dursatti isinii galatu jecha anama birrii guddaallee miti yaadaa fi yaaditti na seensisee birrii kuma shaniin galchaa fi garuu ammoo namoonni baay'een kan qarqaarre dhiisaamee irraa hafaati. Jechuun baay'ee waan baay'ee jedhullee qabu beektanii ani jechuun dhugama godhee namoota baay'een jalaa kolfuu fi maalii barreessu kanatu na aarsee wanti jedhaa ture. Hundaafuu birrii kuma shaniin galchaa fi anillee ilu. Galatoomii rabbi si haa kennu ni gaa guddaadha kumni shanii walirra buutee isuma guddoota. Jira kan mucaa kana cabsuudha. Itti deemaa jiru. Okay, ummata namni kaa shamarran teenya keessattuu wal bira dhaabbadha. Ummata namni yeroo inni dur balleesse sanuma balleessaa nama haalaan oolina. Wal bira dhaabbadha. Haruma irraa fixaa isiillee akka asirratti deebitee Sagaleen kiyya dhagahamu. ni jira suusu itti fufi. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Anillee akka asiititti akka Dubaayititti birrii 500 galchaaf ishee rabbi si haa fayyisu siin mootu. Allahu akbar. Yoom galchitaaf suusu? Amboruun galchaaf akkaawuntii. Simeetira akkaawuntiin dura asirra jira miti? Asirra jira. Birrii meeqa taati Itoophiyaa? 25 moo 30 mubaarak meeqa taati? 25. Bakka rakkoon qabu ni galchaaf isii rabbi si haa fayyisu inshaallah wallaahi. Rabbi aafiyaa warra aafiyaa si haa godhu homaa miti inshaallah. Hin fayyitaa sabboontu hin fayyitaa abshirishi. Galatoomii rabbi si haa kennu. Yaadina bakka hundumaafuu amboruun ergaa fi inshaallah hoo madaamitti na ergite mana madaami jira madaamitti hin kenna inshaallah. Ayya. Galatoomii rabbi si haa kennu. Ummata deema. Akkaawuntii dura maxxansita isaa asirra maxxansaa iskiriipshii fudhadha. Kun on jira bar mataa isir maal jette dhaggeeffadhu elu mucaa kana wanti baruu qabdu warabbal kaaba wallaahi al'aazii rabbi boriin nan gahin mucaa kana maraachuudhaaf akkasiin maraattu akkasiin xabaana lataatu lafumaa ka'amee qiimiin qabatameeyyi kaleessa gaafa biyya kana keessatti keessummaa wayii yookiin artistiin dhufu mucaan kun galata guddaa nurraa qabdi boo akka oromootti gaafa artistiin intinaan maal maqaan isaa kadheen gadda dhufee galee ibro warabbal kaaba haga lubbuutti kennite mucaan kun soba jedhaa kottaati warri Dubaay jirtan gaa wanti siiniin goon hin jiru fuudhanii jechuudha ilu bakka eebbaa geessu bakka sargii geessu akkasiin dannastus akkasiin maal gootus kan godhaa ture jedhuma dhugaan sitti himaa kunoo keessa hin jiraan kefallagee hiixamanii dhufee nagaa qaxxamu abbaan barbaada jechuudha fuudhanii dubartiidha wanti kun dhiiraa miti galee olii gadi fuudhanii deemaa turan hadhammoon balleessite dhiifama jette ishi badiidha miti dhiifama jette ijoollee ijaaramiinsa jiraan asiniin jedhe nama ofii barbaadan malee as keessattuu Dubaay keessatti nama ofii jaraatii barbaadan malee nama jaraa ta'u malee hin gargaaramus. Manfasii kana immoo hin cabsina keessa jirra hin cabsina hin caba jechuudha. Ijaaramiinsi mucaa durbaa miskiinatti ijaaramtan kun ni caba wallaahi billaahi immoo gaafa waa qotaa dhaxxanii waan isin balleessaa iseetti dhufa jechuudha. Warra mucaa dubartiidha kun dhiiraa miti. Kaleessa gaafa fuutanii eerpoortii dhaxxan gaafa fuutanii keessummaa keessanii simattanu dubartii ta'uu si wallaaltanii dogoggorte dhiifama sin jechisiifne maal abbaa keessanii taana jettu dirqama nama sin fiddan malee gargaaramuu hin danda'u. Kanaaf isin dubba yaani bakka faallaa keessan dhaabachuu barbaanneetu jechuudha. Kanaafuu elu akkuma jenne 500 sana guuttannee hagaltuu dhageesse isiinuu yoo dhuguma kabaja keenya qabaatteen tanaa jettee waan gorsamuu qabu. Thank you. Akkasii kunuun. Kabaja keenya qabattee teen gorfanna yoo isin diddeelu hin ganna amma kana ceesifne kana garuu kana ceesifne kana dubartiidha kana ceesifne kana dhukkuba kanas maal kanas wallahi billahi footoo natti ergite sifan ergaa elu barbaadde messengeraan footoo si natti ergite jechuudha wallahi ni dhukkuba kan haga sana hin geenye jechuudha dirqama isiin qaama si bakka intinaan qabne dhuftee asirratti agarsiifachuu qabdi uummata kana edda aarte jechuudha dhiisin jedheen agarsiisin hin jedheeni sinifan ergaa abbaan barbaadan obboleewwan mucaan kuni warri Dubaay keessaa duulatti banee jira kunoo keessa dhaabadhee tanan Dubaay hin jira magaalaa walakkaa ajmanii hin jira duulatti bananii nama ofii jaraatii fidanii gargaarsuu barbaadan malee namni gargaaramu kun immoo ni caba jechuudha kun ni caba mucaan kun kan isin balleessite jalqaba ofitti
maatii sitti taane ganda sitti ummata islaamaatti akka sana deemaa jechuudha. Amma immoo aduutu yoo jettan kottaan ajjeemna. Lakki immoo afayyiitu gorsinee qajeelchine yootan gargaarree gorsinee kaanee yoo isiin didde waliin nutu waan godhu godha. Amma gargaarsatti fufaa Samiraa hedduu galatoomi dubartiitu waa'ee dubartii beekaa dubartii akka Samiraa ol ba'aa jabaadha. Sogiidha rabbi isaa kennu Allah. Kiyya miidhu godhadhu. Siif galee is okay gorsa maaliin barbaachisu isiin waan hunda argite akka nama hin qabnellee argite akka namni irraa garagallee argite waan dhukkubsattee taatellee argite ammaan booda yoo namummaa qabaatte jechuu isitu uf jijjiira gorsa takkallee isiin barbaachisu gorfamteerti dhukkubaan gorfamte arraba namaatiin gorfamte ija namaatiin gorfamte waan hundaan gorfamteerti kammaan booda isiidha. Kabbaa caala beekin falfala jedhani kanaafuu bira dhaabbannee waan dandeenyeen haa gargaarru. Nama rabbitti deebi'eera qajeeleera ammaan booda dogongora dura hojjetaa turetti hin deebi'u Oromoo jettee ganama galgala asirraa bootti sabboontu ilma namaa caalaa wallaahi tooyibadhu rabbitti boo'e rabbitti yoo bootte rabbiin ilmuma namaa kana garaa sii laaffisa toobaa kan kee rabbiin sirraa fuudhu rabbi garagalii rabbitti boo'itu namni homaa miti beeytee nama kadhatteellee dhiisteellee sun homaa miti kana gara rabbii garagalii rabbitti boo'e. Nama buusina dhiisaa nama seenaa. Amma kiyya akkuma diidama galchette dhugaadha rasiitii qabda moo hin taphatte? Galchette moo qabe? Oh galchitoota? Ni galchaara. Okay akkuma diidama? Eeyyen. Gabanumaan immoo dubartoonni biyya kana keessa jirtan as gortanii achi gortanii akka sabaan boontuu viidiyoo waraabaa jirtan tola waraabina galanni hin jiru iddeetti kuftaa laalladha kunoo akka lala itti taphatamee kee xabaana la godhamte kanaafuu as gortee achi gortee viidiyootu waraabdu lafa kaanna boru sumatu jechuudha kufa gaafati kufte namni ol si kaasu akka hin jirre bariitii gajjadi hojii kee hojjetadhu viidiyoon hidhattee waraabdu sin jiru. Simannaan ati hidhattee simattu sin jiru. Simannaa ati simattu kan itti fayyadamu beeksisatti hojjetatu nama biraati gaafati kufte kunoo shame on you warri Dubaay jechuudha. Isinitti saalfanne warri sabaan boontuu kaleessa viidiyoo isinii waraabaa turte wallaahi billaahi isinitti saalfanne jechuudha. Dubartiin tokko biyya imaaraa keessa jirtan deemsanii viidiyoo waraabina birriidha viidiyoo isin waraabaa turtan jechuudha. Kunoo mucaan kun gaafa eebbaa gaafa maali gaafa dalastu sanas eebboo wayii jira qophii wayii qabu dhageessanii qophii wayii qabu qophii sana irratti gaafa isin akkasatti dalastu dhiisi amantaan keenya eeyyamu yookiin immoo aadaan keenya eeyyamu hin jenneeni waraabbatanii poosti godhanii vaariyaalii beef takkaa fiitu jarri kan jarri maraatan kaameeraadha bara yoo namni ishitti beetii gale barri yoon cufanne kaameeraadha dhageesse faxaran hin nemnu faxaran didee ofii kooti faxaran didee barana nama faxarsisanii kaanii kaameeraa Yonen zikichi kalle siwamani kamera tash. Hinnu funje de beti mana mekan. Hinnu funje de. Wannan hinnu funje kiti sakanu mala. Mucaa kana gatun yello da keessattu warri viidiyoon sabaan bootu isin bira jiru balleessa. Warri beeksa isinii goote mucaa miskinni kun nurra balleessa. Bakka adaadhaa mucattiin baalagee waan taateef ofirraa balleessa. Mee sabaan boontuun iluudhaa jiru. Ana ajiru warra obbolaa koo ajiru meetuun gargaaramin aftu teenyee ilaalla ummata keenya ol galaati waan jenneef qabna gargaarree galchinee footoo siisa gazzaqnee arrabsine barbaanne ilaallee jechuudha. Isiin yoo seera qabatti ammaaf kufteetti achitti hin dhiinnu ol galaa. Mooritarraa kenni bakka amma haasaan daneessinu. Mooritarratti baala gisee warra keessa. Ansabaan bootu guyyaa tokkoon jalaafee hin beeku edallee qarshii 5,000 galcheefii ture guyyaa takka jalaafee hin beeku mucayyoo tana islaamummaa walitti